warra officer deemnee haasa'uu turre arra waan nuti as baane because gize hunda nuusi gubbaratti gizuma hiriira qabnuu fi gize highway gubbarra baane maal gize jennu bichaa gabbahanii nuusi keenya cover godhuu fedhan and that's not right. So sanjecha arra waan baaneef akka biyyatti nuusuma fedhan gize fedhan baanii waan fedhan post godhurra waan nuti Oromoon dhugaan keessa deemuu jirtu akka report nu godhaniif tanaaf arraa asii gabbaan. So itti haasa'ee arra waan BLM wajji deemu jiru nuundi ni beekna downtown fi rabshaa achi jiru. So irra hedduun isaanii amma achi cover godhu jiranii hedduun isaanii office keessa jiran. So borus nu bahanii bakka kaapitaalaa fi hiriira boru dhiyaatuufillee hidhufna nuun jaanii basanii haala amma waafitu jiranii achi keessa. So gabbahee na dubbata akka jaanii warra community isni wajji teenyee dhugumaan reportii dhugaa akka namni keenya voice keenya akka dhaga'amuuf isni goonaa nuun jaan. So nuti arra asii gabbahuuf is not wasted humaafi miti nu dhaga'uu jiran. So akkanatti akka biyyatti akka faranitti waan faran jaanii nuusii faran dabarsu irratti nuti as baanee dhugaan nuusii keenya himuuf wallahi dhugamada harkee fidaa. So reportii keenya dhugumaa waan Oromoo keessa deemu jirtu isinirraa fudhanna nuun jaanii. So reportii keenya ni dabarsanii so gammada hamilee fi kannaa. So itti fufna. Yeroo tokko ummata eenyuun dubbisteetiin miseeja kana si kennan ummata nu daawwataa jiru kanaaf clear gootee oduu irra deebitee nu himte gaarii na fakkaatu. So arra waan botaa asii baaneef Eyewitness News Channel 5 bira baane because khalee Channel 9 waa'ee Jawaari fi waa'ee Misra duhaasoorii turanii sani isaan bichaa maaliif haasoo qaban gize hunda gize baane gizuma hiriira baanee fi or gize highway gubbarra baane information ni isaan harkatu jiran waan akka warri Oromoo usneetuma boo jiruuf information keenya dhugaan hin beekan. So jechaaf nu dhaga'ame arra tanaaf gabbaane akka information dhugaa nurraa fudhatanii dabarsan warra Minnesota keessa jiru because nuti citizen asiiti warri biyyatti amma hidhamee hidhaa keessa jirus warra citizen Minnesotaati. So nu dhagahuu qaban. Sanjechaaf amma itti haasoonee gabbahanii isin wajji teenyee information isinirraa fudhannee information likkii waa'ee Oromoon amma keessa deemu jirtu isinii ni dabarsinaa nuun jaan. Galato. Ya qeerroon Minnesota gabbaniitiin TV Channel 5 dhufaniitiin coverage gaarii nuun kennine jechuun uummata achi keessa jiru achi keessa dalagu dubbisaniitiin waan argatan isin ibsanii jiranii jirtu eessa jirra warra osoo ummata karaa cufu ummata haqa isaatiif booyu arguu dadhabe ijoollee ganamaa galgala osoo karaa irra taa'an cal'isanii konkolaataadhaan bira darban osoo argan bira darban duudaa isaanii har'a duudaa xiyyuudhaaf dhufne. Kanaaf ummanni duudaan kuni nu dhagahanii abshir qeerroon har'aas argamtan qophii kana warri qopheessitan dhugaa dubbachuuf yoo taate namni hedduun hojii irra jira an lama deebi asiin dhufee isin dhabee gara galee deebi amma naaf bilbilame mana galee ka'e. Kanaaf osoo asitti immoo hin bullu kun salphina kan jedhuuf kanaaf Oromoonni mana jirtan warri Minnesota keessa jirtan hedduminaan gadi bahuu qabdanii lakkoofsi nama hangi kuni ergaa dabarsuudhaaf malee borullee hiriirratti garagaraatu jira. Kanaaf Oromoo jirtu qeerroo jirtu down Abiy Ahmed down Abiy Ahmed free Jawar Mohammed free Jawar Mohammed free Misha Jerry free Bangala Garba free all Oromo prisoners no justice, no peace. No justice, no peace. No justice.
no justice in Oromia, no peace in Ethiopia. 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 Who are we? Who are we? Who are we? Who are we? Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Say his name! Say his name! Say his name! I don't hear you. Say his name! Say his name! Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Free all Oromo political prisoners! Free all Oromo political prisoners! Free all Oromo political prisoners! Justice for Oromos! Justice for Oromos! Justice for Oromos! USA! Stop funding the killer Prime Minister of Ethiopia! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed is a killer! Abiy Ahmed is a butcher! Abiy Ahmed is a killer! Abiy Ahmed is not one of us! Abiy Ahmed is not one of us! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Free Jawar Mohammed! Free Misha Jarri! Free Bakala Garba! Free Hamza Borena! Free all Oromo political prisoners! Free all Oromo political prisoners! Down, down Abiy Ahmed! Down, down Abiy Ahmed! Down, down Abiy Ahmed! Down, down Abiy Ahmed! Who are we? 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 Justice for Oromos! Justice for Oromos! Justice for Oromos! Thank you so much. يا كيرون مقالة لكو أسيت بيانيتين channel 5 TV ستيشنا أمتا كيسة دلقو دبساني ديبي غاري أرغتاني راني بورو قبانيتين إسي نبسنا جلاني جراني كنافو وانغاري جراني كيرون منسوتا Dargaggeeyyiin qeerroo fi qarreen Minnesootaa guyyoota 23 oliif embaasii Itoophiyaa cinaa manatti hin galle. Uummanni Oromoo kanneen humnaaf dadhabee qaamaan isin bira taa'uu dhabillee mana isaatitti qeerroo biraa yaadaan hin hafne. Qeerroon Minnesootaas qeerroon sadarkaa addunyaa irra jirtan kanneen imbaasiilee mootummaa abbaa irree mootummaa sirna naftanyaa deebisee dhaabuu barbaadu buqqistanii ofirraa lafaan dhahuudhaaf Oromoon lammata gabrummaa jalatti deebi'uu akka hin dandeenye hojiin sadarkaa addunyaatti Oromoon hojjette karaa hayiweelee cufuu irraa eegalee hanga imbaasii irraa alaabaa OPDO fi alaabaa sirna naftanyaa Oromoo irratti dheeressuu barbaadu buusuudhaan alaabaa bilisummaa Oromoo leellistuu hidhuutiin warri baay'anii warroonni yookiin qeerroon alaabaa walabummaa naa ta'uun bilisummaa
alaabaa walabummaan Oromoo dhiyaachuu alaabaan imbaasiin maqaa Oromootiin yaamamu dhaabachuu dambooba bareedaa isaa nurraallee fagaatu waan san guyyaa tokko akka arguu hin oolle abdii guutuun qaba. Namni qeerroo kana qabu abbaan ilmaan jawaa qabu kufee inuma hin qufne. Oromoon qeerroo akka kanaa qabu abadan yoomillee taanaan nafxanyaan kana booda Oromoo gabroomsu Oromoo qabeenya isaa saamu Oromoo akkuma durii sana ajjeesaatiin aangoo irra jiraachuu Oromoo rakkisaa hidhaatiin hirriba nagayaa siree gaarii irra rafanii tumaalee sagurdaa Oromiyaa keessaa nyaatanii damma Oromoodhaa fuudhaniitiin gaagura ofiitiin galfatanii akka waan biyya isaanii irraa dammaahetti nyaachuun kana booda abdii qeerroo Oromoo inuman danda'an. Dhageeffadhu nafxanyaa. Sirni nafxanyaa sirna qawweedhaan ilmaan Oromootiiniti sabaaf sablammoota biyyattii sanaa duguugee ni yaadanna hin daganna. Aanoleen sirna yookiin ammoo seenaa dhugaati. Akka isaan yaadan seenaa dharaatii miti. Caliin calanqoo seenaa dhugaati. Horri Assadee seenaa dhugaati. 2016 October 2 waan ta'e hundi keenyaa iyyuu ni yaadanna. Seenaan turus dhugaan isaa hin badu. Kanaaf qeerroo Oromoo bakkuma jirtanittu lubbuun keessan baatee miliyoonaan dhumannee dachii Oromiyaa bilisa baasuu dachii Oromiyaa walaboomsuu irraa yoomillee taanaan akka uf duuban deebine. Bilisummaa is not for free. Freedom always takes a life of heroes. Yeroo hundaa bilisummaan lubbuu gootaatiin argamti. Yeroo hundaa walabummaan lubbuu gootaatiin argamti. Lubbuu loynootaa fi lubbuu abbootii garaatiin hin argamtu. Tokkoon qeerroon qabsoo kanaaf of gumaachitanii hangarraa lubbuu keessan kennitanii wareegamtan hundumti keessanuu guyyaa ummanni Oromoo bilisoomu guyyaa Oromiyaan walaboomtu guyyaa ummanni Oromoo ofii isaatiin of bulchuu jalqabu seenaan isin yaadata. Ilmaan kennaa seenaa keessan sibiila dhagaa Abiy Ahmed walitti guuru siidaa Abiy Ahmed walitti guuru osoo hin taane warqiidhaan guyyaa tokko Oromiyaa irratti ni dhaabbata. Kanaaf du'a hin sodaatina. Dhibamnees ni duuna konkolaataan nu dhahee nu duuna bakakkaan samii irraa nutti buutee nu duuna namaa wal dhabnee ni duuna fe'amanii illee lubbuun namaa ni baati. Garuu lubbuun bilisummaa irra baate lubbuun saba ofiitiif wareegamtee fi lubbuun fe'amanii du'an lubbuun mana farshootti bahuu dandeettu abadan waliin hin madaalamtu. Abiy Ahmed manneen farshoo nafxanyootaa ijaaree Oromoo ammoo dhiiga isaaniitiin farshoo kuree dhuguun yeroon isaa dheeraa miti. Abadan kun ifatti na mul'ataara. Yoo Rabbi jedhe Abiy Ahmed Oromoo hidhee fixuu hin danda'u. Mana hidhaas hin qabaatu. Oromoo fixee dachii kan irratti jiraachuu hin dandeenye. Abiy Ahmed ilmaan keetiif yaadii siin jedhe. Ilmaan keetiif yaadi. Uummata keetiif yaadi. Yoo nama taate akka namaatti namaaf yaadi. Oromoon abadan ciisee ka'a malee dhaabbatee ka'ee suuta deema malee bilisummaa isaa irraa wanti Oromoo dhaabu hin jiru. Jira kun Oromoo walabummaa isaa dhageeffadhaa waan tokko. Warroonni siyaasaa kennoo ganan walabummaa gadhiisanii yogguu bilisummaa deeman akkana taane kunoo agartanii bilisummaa waan jedhuun deemuun kana qabdi. Itoophiyaa waliin jiraachuu jechuun kana qabdi. Oromoon kan qabsaa'uu qabu. Har'asaat borusaat Oromiyaan biyya taatee arguu barbaada jennee sammuu ijoollee keessa uumuu danda'uu qabna. Guyyaa kana goonu guyyaa tokko nuti jiraannee arguu dhabuu dandeenya. Isin jiraattanii arguu dadhabuu dandeettan. Ilmaan keenyallee arguu abadan Oromiyaa biyyi jedhamtu. Tan hariiroo biyyoota alaa hunda wajjin qabdu. Ta alaabaan Oromiyaa addunyaa kana keessatti bakka hundatti dhaabbatu. Ni mul'atti kana hin shakkinaa jabaadhaa. Waan hojjette itti fufa manatti hin galluun waadaa walii gallee Oromiyaan ni walaboomti. Oromiyaan ni walaboomti. Oromiyaan ni walaboomti. Oromoon ni bilisooma. Oromoon ni bilisooma. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo jaarsummaan kadhaa Abiy Ahmediitiin osoo hin taane dhiigaa fi qabsoo wareegama qeerroo Oromootiin ni bahu.
أبي كان عندي أواسنا أبصارك أبي درك أسيس نيتين بافنا أبي كان أقول وانت أتوجد أورمو برتقالة هنكم كان سنتوبر نفتني على قالة أبنان نفتني إيجا كأن نقوم عليهم قالة أولينا أبدا نفتني أورمو قالة أوليهم بيت كناف نفتني إيجا كأن نتوكي أكسل ميتينو جنجرات أكا أولاد تنو جنجرات أبدا كان أقول يرون نتإسا وجنتيني جارسوما مريان يرون نتإسا وجنتيني شرون إنجن يرون نتإسا وجين مرينا بلسن يرون جارسو تقرانا كنا جارسو تقرمو كنين قراو فيتي كنني كيرو أرمو جارسوما أبا يامني هداني من أغني من إلاتي دورسن أبتشوك أبا مانقودون أرمو بيجرتن يودت نفتن كرار رابورا يوسن اكتن من صدات من الجلاتا also Ero Oromo of Isa. That is what we need. Also Eno Divna. Also Eno Divna. Also Eno Divna. Hawati Aboti Mambudon Magaravi Gorsata Yetu. How will get you? Nan Umri Ande Magarata Nika Javis Nikorsa is only and will prove Orega. Pelisuma Oromia Fiti is a kind of Dirlam, 100 Nam Ero Abu Himku, 100 Ero Oromo Jutu, Pelisuma Abadan enough to Abiyamad of Dictat. Abiyamad of Dictat, not Anya of Dictat, and not Anya Oromo intended to get it. A Radutel of Dagara uncovering. A Radutel of Dagara uncovering. Uncovering to me once around Barbanel. Gonta to Nella Hanukan and General. Gonta and Nella Hankan. Makale and Ella Sugi Takachi Satin Oromon can do Ajum, laugh of Virat, every rat to our Angelo, or money Adina Leon to Rebula, Oromon Elama 81 of listening. Oromon, 80 case at Akamina Hydra, against to Adra, Kanava Moga, Oromo Yom later and what did they do? Javada, Hangalu Bunte in the jet, also Oromodra. One day no camino, do what in day. One day no camino, do what in Devino, Galatoma. Keron addunyaa kanaaf fulaa deeman marattu fulaa sochii golan marattu milkaayaa jiranii qeerroon Oromoo jajjabaan asiniin jedha.
Western, stop killing our mothers. Abiy must go. Abiy must go. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Juttu. The reason why I came up here is that, you guys know what's going on back home, why we're here today. You see, one news covered us yesterday. We don't have to have a mission every week. One news covered us. They're basically telling me what's going on. Detailed manner, instead of just finding out with helicopters. A group of protesters are in the highway protesting. Ethiopian singer who's in it. He's not Ethiopian singer, he's an Oromo singer. Yes! Yeah, so I'm not a devil back in the we need to tell them the truth. What's going on back home? We gotta let them know. I'll read it to you guys. Can you loud? Secretary of the State Mike Pompeo has approved a plan to halt the U.S. foreign assistance to Ethiopia as the Trump administration attempts to mediate a dispute with Egypt and Sudan over the East African country's construction of a massive dam on the Nile River. So that's basically taking away, the decision made this week to affect nearly $130 million US. Foreign assistance to Ethiopia. So basically, US is saying that they're not going to give them $130 million over the Nile dam that they were supposed to build. Mike Pompeo, you guys heard about Mike Pompeo. He was just in Africa, Sudan, and talking about, and you know, Abiy Ahmed took 31 or 32 camera recorders to record him. I remember just to get a photo with Mike Pompeo. We haven't had one say anything to him. For this news to come out, for America to stop the aid to Ethiopia, I think it's a very big news. You are being heard. I'm pretty sure Mike Pompeo has a letter that was written over 20 congressmen and women in the United States have sent letters. So our voices is being heard. Asit lab nung kabul. Protesting in Jerajanam bahu kabul. We gotta tell them every news source gotta cover us. Why? We're doing this we're protesting the peaceful way, so they gotta know. News Ethiopians, Thank you, so I just wanted to share this news with you guys. Let's keep whatever we're doing. Let's continue. I appreciate all the work. You know, everybody right now is either sad, depressed over this. You know, tell everybody they're doing a great job. If people are not coming out, tell them to come out, help out. Just be the voice for the people that are back home. They can't be the voice for themselves. And I appreciate you. Thank you. Yeroo tokko fuula kee gara gooteetiin afaan Oromootiin uummata nu daawwataa jiru kanaaf gartee nuusii amma nu fidde kana uummataaf mee nu ibsi. Afaan Oromootiin nuusii amma America to release up to $130 million. That's up to about 4 billion birri, 4 billion. And that is processing a sechra. Sankama reporting Amagahe. So Jachun one Buddha. Ama Lekari Demioli Paresametre. Last week just Paresametre. In the Jachun, Mike Pompeo, Gehera, hopefully he got it. But for us to hear this kind of news, America is stopping the aid to the United States. It's a very big news for us. Why? Because they're listening to our problems, we're being heard, and support our heroes in as much way as possible. Being the voice. Please get on Twitter, everybody.
tweet, let the world know what's going on. And thank you. Aye galatu. Akka qeerroon ibsite kanatti sila mootummaan Ameerikaa maallaqa Itoophiyaatiif kennu sila deemtu sochii qeerroon gooteen akka ittiin kennamne Ameerikaan murteessitee jira niwusi amma bahe jechuudha. Down, down, Bilsigana. Down, down, Bilsigana. Down, down, Bilsigana. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Abiy must go. 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 Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free Jawar Mohammed. 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 Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Shamsuddin Taha. Free Shamsuddin Taha. Free Shamsuddin Taha. Free Shamsuddin Taha. Free all Oromo prisoners. Free all Oromo prisoners. Free all Oromo prisoners. Free all Oromo prisoners. Who are we? Oromo. Who are we? Oromo. Who are we? Oromo. What do we want? Justice. What do we want? Justice. What do we want it? Yeah. What do we want it? Thank you. Oromo Jutsu. Ragay Sani. Lutien. Lutien. Who are we? Who are we? Say it proud. Who are we? So, Wari Channel 5 Ibani, Tuti Haswani. So, one wari Janne, Aka news coverage Rati. Saad era akuma amagabani sa gababa report bugori o deveni felu janne so sa nu khanitani saad era ak lucy wambia demu juru cover akanu gotan haya nu jani jirani so sani waji isani waji dalene lucy information amadugan biya demu juru wara khayna khaji same wani tajojuru information isani khanine isani waji akadalene tole nu jani jiran so Wana Ragabanev, Dalene. Again, today the reason why we came out to this location was because the information that's being put out is short information and it's never the actual true information of why we're out, why the Oromos are on the road, why we're on the highway. It's always like, oh, these people are here and this issue is just in Ethiopia, why are you guys out? It's not our issue. Well, we explained to them this is an issue of humanity, but also we have US citizens arrested over there and just not getting the short hours that they cover the media. We spoke to them and they said they're gonna give us a time for us to sit, give them actual information on what's going on back home right now. So they agreed to that. And the reason why we came out here, we got our purpose. And with that, I just want to talk a little bit about everything that's going on right now. As I said, America has a day in Firus. Obarayan Kenya, Nutilen, BLM. It's a big thing right now. And Chaljan, Yamana has a town and they do because Nutis Guraj, Sanira Fatuka. Oromoda Guraj Chale. Saniwaji. Abawan isan as Facebook Rujuran, Nutile, that's our issue too. Viatile one a man and Kenya face a demo, Jurubiati Hato Male, to be Nasitile, same thing. Ugana Makam. So Saniwaji, Hana Chile, Saniwajile, Nidalena, Saniwajile, Sardari, and Jenna. So Kize was Saniwaji Gabani, Gabani, if I got Susunjak, Oromoti, Saniwajira, Joga. You have to be proud. You have to show your identity. With that, there's a curfew today at 8, starting at 8. So we're gonna cut the event short because we got the reason why we came out here today. And we want everybody to go home safely and get your
get to your destination safely. So Sanjay Chaf, we're gonna wrap it up. فيادها أسنور كمو خيسانيف غلطوما أسنين جنة أسمرة تراونا هيريرا بروتي ولديبنا هيريرا برو قباهتي كابتالتي ولا قرنا دعائي ورد أخوتها هاي دولا برو كابتالتي دعائي أتشكونا جاني دعائي زاء جهتي هيريري قرو زاء تكرر ايقلم زاء تكتي كابتالا تيا ولا قرو نمني أورومو كوميونتي فيس أتشي وجديموني دردية مكينة لابته خانوما أسمرو بولنا فيادها غلطوما لا في كيرون وان باتي في ملكوفتي غرمنا دي ما جرتي بورو هيرر اللي انجرا ساعات كوتي ولا ارغنو جتي لامسا كيرون دبرتي جرتي هلاف نغاتا اسنينجل